sosochii ispoortii magaalichatti lafa qabsiisuun guddattoota irratti xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jira jedhan itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan damee tajaajila hawaasummaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa. Obbo Nigaatuun kana kan jedhan yaa'ii idilee 51ffaa bara hojii lammaffaa waggaa 13ffaa kurmaana sadaffaa manni maree magaalichaa gaggeesse irratti. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan damee hawaasummaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa bara 2018 keessatti pirojektoota ispoortii gurguddoo hojjechuuf bajata guddaa ramaduun hojjetamaa jiraachuu kaasuun sosochii ispoortii kan hawaasaa taasisuun hirmaannaa amma jiru caalmatti cimsuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamaa ture ta'uus ibsan. Reewwan ispoortii wajjin wal qabatan istaadiyooma keenya irraa gaafa laallu gara suphaatti galleera hin xumuramne maal akka fakkaatuun beekama waan ta'eef akkasumas immoo dirreewwan dhuunfaa fi akkasumas immoo sadarkaa magaalaatiin ijaaraman laaluu hin dandeenya. Mana barumsaa Gadaamee Elbaa biratti Dagaagaa paarkii biratti kan hojjetame akka fakkeenyaatti Boolee keessatti laaluu hin dandeenya. Isaan kanneen iddoo hundatti osoo babal'isnee dargaggeessi keenya eessa oolaa kan jedhu kun isa qofaa miti madda galii hagam ta'a kan jedhu kun waan sirriitti ilaalamu jechuudha. Kanaaf isaan kanneen baajatallee dhimmoon itti qabanne ture. Kan amma jalqabne kana kunuunsaatti fufsiisu kan naannotarra jiran akka fakkeenyaatti ka'e kan kutaa magaalarra jiran kanneen immoo yoo xiqqaate diriirsinee teessuma dhagaadhaan itti goone bolokeettiin goone keessa isaa immoo margaan yoo uffisne anyway dargaggeessi keenya oolmaa isaachi godhachuu danda'a waan ta'eef kun yaada sirriidha. Karoora keessatti qabannee itti deemne gaariidha kan jiru. Kana malees sochii ispoortii sadarkaa gadiitti cimsuuf hooggansa magaalichaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu himan rakkoolee fi hanqinoota kilaba ispoortii kubbaa miilaa magaalichaa fooyyessuu fi cimsuuf hojjechaa jiraachuu miseensota mana marichaaf ibsa bal'aa taasisanii jiru. Gahumsa kilabii magaalichaa fooyyessuuf riiformiin gaggeeffame irratti hojjetamaa jiraachuus kaasan. Rakkoon jiru maaliin? Rakkoo leenjistoota wajjin wal qabatu. Nyaatatti irratti irratemuu mindaadhamuu maal inni kan jedhu kun hoggansi kufee waliin ka'ee dubbii kana ilaalatii turre. Kanaaf dubbicha isaa qorannee tarkaanfii fudhannee gaggeessine jechuudha. Deemuu hin dandeenyu kanaa olitti jennee gaggeessine. Leenjistoonni gahumsa qaban kilabii qabataniiru. Sootaba kan akka taanee xumurree taphoota muraasan boodatti leenjisaa abbaa feetee fiduu dandeenya kan jedhu kana boordiidhaan illee teenyee murteessine. Kanaaf rakkoo qindoomina koochota keessa jiraatu ta'uusaa inni lammaffaan taphattoonni kunis irra caalaan isaanii iddoo garaagaraatiin walitti kan dhufanii inni kun immoo qindoomina yeroodhaan barbaada waan ta'eef